dhaamsa kiyya kana haadha eebbaaf yookiin eebbeekootu eebbaaf beekoo kan jedhamu haadha eebbuutiif biraan nagaya. Obboleen kiyya ilmi akkaataa itti guddisan qaba. Nuti biyya Arabaa keessa hin jiru. Haadha eebbuu biyya ani garuu haadha eebbitu irraan beekuu jechuun akka natti fakkaatee fi waan natti fakkaate akkasuma immoo viidiyoo abbaa eebbuutiif viidiyoo isiillee yeroo laata koomentiin barreessine dhugaa dubbachuu viidiyoon isaanii ilaaleen onni na cabse dhugumatti keessattuu viidiyoon abbaa eebbuu isiillee gaafa dura viidiyoo gadi dhiistu waa'ee laaptooppii irratti jechuudha. Akkasuma ammallee wanni isin jechuu barbaadu akkaataa ilma itti guddisamu kun akkam isin jechuu barbaada. Isin viidiyoo kee kan haadha eebbuu dhageeffachuu qabdi. Ramadaan akkami maal fakkaata Ramadaan? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fi keessanii? Nanallee nagaa jira alhamdulillah galata rabbiin galanne haa ga'u. As keenya jira har'allee Ramadaan kinu deemee dhufee jira otoo hin beekin otoo maaliin jedhin otoo hin dadhabin otoo hin dheebotin otoo hin beelayin otoo du'aa godhanu yaa rabbiin du'aa ta'e nafi immoo rabbiin nurraa haqee belu. Isin jechuu barbaada ummata kee ummata jaalatamaa fi kabajamaa waan isin jechuu barbaadu dhugumatti jechuudha. Viidiyoo kan haadha eebbuu biraan naagaa eebba beekoo viidiyoo san haadha eebbuu biraan naagaa wanni jedhuu fi dhimma gaba haadha eebbuu jira. Haadha eebbuu viidiyoo kan haadha geeffattu wanni jedhee fi dhugaa rabbii dubbachuuf viidiyoo isaanii gaafa laaletti baay'ee onni keenya cabse jechuudha. Maaliif hojjettanii wallaahi dubartiin sun dubartii jabdu dubartii cimtuudha jechuudha. Haadha eebbuu garuu immoo dogongorri qabdu daa'immanitti jechuudha. Daa'immanitti nuti amma mana namaa dalayna jechuudha. Waa akka jabu waa akka maali taane daa'imman kotteetti irraa eegna. Kotteetti jechuudha. Biyya kana keessatti wanni fedhoo cabe kaasha godhanii bitachuu danda'a salphaadha jechuudha. Garuu immoo jireenya biyya keessatti keessattuu immoo laaptooppii samiidha jechuudha. Bilbiluu qabsiiftu. Daa'immanitti akkamitti meeshaa hojii meeshaa mootummaa jechuudha. Abbaan eebbuu garaa na nyaate viidiyoo isaa ilaalee jechuudha. Wallaahi garaa na nyaate dhugaa rabbii dubbachuu. Obboleeyyan kee nama kuni nama miskiinarraa nama ilmoon irratti baay'een qabne isiin tuni nama wallaahi isiin nan beektu garuu isii beeka. Haati eebbuu gaafa gara yuutuubii dhuftu yuutuubii isii guddicha wallaahi gaafa san anatti dura dhufte yuutuubiin keessuun hin dalagu achirraan ijoollee keenya barachuu eegalte jechuudha. Odoo amma milikkata akkana jedheen haati eebbuu hin beekti jechuudha. Garuu akkasitti nan beektu akkas isin jechuu baru haati eebbuu dubartii jabduu dubartii cimtuudha. Na gargaaraa jette. Wallaahi otoo gargaaramte. Wallaahi otoo bira dhaabbatanii. Akkuma isin jette san yookiin doolaara 100 yookiin doolaara 200 salphaadha yaa jaraan. Wallaahi dubartiin sun immoo nama ilmoo isii mucattii waggaa 7 hammatee buusee deebisee wallaahi dubartii keessaa dubartii akkaan jabduun isiidha jechuudha. Haati eebbaa dubartii cimtuudha, dubartii jabduudha. Garuu dogongora isiin qabdu ijoollee isii akkas jala laaluun akkas jechuun hin ta'u. Ilma kee jaalladhu ilmoo keeti jechuudha. Garuu immoo ani dhiifama naa godhaadha eebbaa garuu immoo haati eebbuu meeshaa hojii meeshaa wantoota daa'imman irraa fageeffamuu qabu. Sa'aati nama duukallee daa'imman hin ulfaata. Garuu immoo wantoonni akka meeshaa akkanaa, wantoonni akka bilbilaa, wantoonni akka laaptooppii, wantoonni akka wanni cabanii, wantoonni wanna nama miidhanii kana ijoollee dhaa guddisa rakkoota kan qabu. Wallahi maal taate ilmaan kadhanii guddisa akka qunxuutanii guddisa. Isin galee garuu immoo haati eebbuu yoo abbaan isaa ilmaan rakkoo qaba. Dubbatee jira abbaan eebbuu viidiyoo keessatti jechuudha. Ijoollee yoo ammaan hin dhayin akka ijoollee biyya ambaatitti guddisaa odoo ta'e ijoollee Itoophiyaa qunxuutanii dhayanii tumanii maaliif boruuf jechuu har'aaf otoo hin taane boruuf jechuudha. Garuu immoo har'a wanni bade kun waan guddaadha jechuudha. Wanni guddaan kun immoo yoo wanna dhuunfaa odoo hin taane wanna mootummaati. As ilaalaa ma fakkeenya fudhaa. Fakkeenya odoo abbaan eebbuu poolisii kan ta'u ta'e hidhataa yookiin waraana tokko kan ta'u ta'e meeshaan qawween tokko gaafa mana jiraate akkuma har'a laaptooppii kana wallaahi waan tokko viidiyoo tokko na yaadadha jechuudha. Walaa viidiyoo jedha wanni tokko turtuu keessa ka dubbatan dhageenya jechuudha. Ijoollee lamaan turan hiriyoota turan ina guddaan yoo waa balleessa ilma xiqqaa dhiisati
meeshaalee akkana kanarraa kaasa dhoggaawwan ijoollee jedhuuf ijoolleen kun hiriyaa turan. Dhugumatti ani garuu wanti kun ammattis na dura jettee malee waan ture waan otoo nuun ta'in maatiin keenya yeroo haasaan dhageenya. Ijoollee lama turanii ijoolleen abbaan tokko abbaan isaa hidhataa gandaatii bulchaa gandaatii qawweetu mana keessa jira tokko hiriyaa isaati ollaadha jechuudha. Wallaahi ijoolleen sun jechuudha maaliif waan eebbuuf irraa kaasee beekuudha na fakkaata kawaa balleessee maal godhe fakkaata ijoolleen kun yaadan qaban. Xiqqoo jajjabdu mana fakkaate bokkaasaa inni taasaa dhagee haasa yeroo haasamu dhageenye ijoollee suni qawwee kana fuudhanii warri mana hin jiru. Warri mana hin jiru tapha itti fakkaata. Qawwee kana gola hin beeytanii miti baadiyyaa gola kaanii dhoysanii amachuma fuudhanii ijoolleen kun mana qorqoorroo ta'an citaa na fakkaata gola keessaa achi fuudhanii ittiin taphatan jedhan. Otumaan taphatanii namni tokko hin jiru jedhan. Gaaf kaanii mucaan akkana kennu akkasuma otuma godhu mucaa irratti qabee biliq. Hin beekan kaa ijoollee dhagaa ijoolleen maal beeyti daa'imman maal beeyti billawaa fuutee ittiin taphattee bara garuu immoo dogongorri haati eebbuu qabdu meeshaa abbaa eebbuu akka ija keetiitti eeguu qabda. Akka mucattiisan wajji rakkattu ni beena dhugaa keeti wallaahi dhugaa qabda. Ati dhuguma dubartii jabdu garuu immoo meeshaalee akkanaa kana bakka abbaan eebbulee dogongora qaba isma dhugaati. Meeshaalee itti hojjetamee achi ka'amuu qaba. Barriin cufamuu qaba. Maaliif wanni kun hin badaa ijoolleen mana keessa jira daa'imman yaadan qabdu. Mucaan kun amma yaadan qabu beekee odoon taane wallaaleetu godha. Gaafa dhaa kanarratti hin lolleen immoo boru inni kabirallee fidee balleessa. Daa'imman loluun hin gaariidha. Daa'imman hirrifattee maal nuti maal taane bartumanii nu guddisanii jechuudha ijoollee baadiyyaatti tumanii qaqqabanii musuusanii yoo barumsa diddee barumsa irraa si tumanii yoo hojii diddee hojii irratti si tumanii yoo aramaa diddee yoo haamaa diddee yoo buuraa diddee qonnaacha homtuu nutti nafne jechuudha ijoollee baadiyyaa shamarran qonnaacha garuu mootuyyuu ilmaan keessaan jala waan nabadoon kaa'ina. Lammaffaa malee qulfii manaan kaa'ina. Qulfii manaatu rakkoo qabdi. Qulfii manaatu ijoolleen tokko shinti beeti seenti ofitti qollofu yookiin ofitti qollu yoo biraa ba'an namni biraa ba'e wantoota akka miidhaa keessan hundumarraayyuu ijoollee eegudha jechuudha. Haati eebbuu hunduma caalaa akka isiin itti cabxe miidhamte laaptooppii abbaa eebbuuti jechuudha. Mucichi akka hojjetamne itti daaraa godhe wallaahi rabbiin kee waan isin jette keessatti waan idilee kee akkana godhu wallaahi fatanaadha rabbiin nama jaallatu fatanaadha. Addunyaan tun fatanaadha haadha eebbuu. Waan si fattaneef isatu beekaa waa hunduma keessattuu fatanaa kee fudhu alhamdulillah itti jedhe waaquma waan matti amantuu saniin si kana godhee itti ara galfee ani itti shakkaru itti araba alhamdulillah bakka waan hundu keessatti situ naaf kenne situ naaf godhe kafayyaa sirraa dhaballee kafayyaa sii qabullee alhamdulillah hunduma isaatittuu alhamdulillah yaa rabbi yaa hojjette ati milkooftee jirta maaliif rabbiin hin arga jechuudha waan ati keessa jirtu waan ilmoota akka dubbatti kunillee laaptooppii kana fidee qama akkasumas sababa rabbii wayii fi takkii tanuma keessa si baasuuf hin beekamu rabbiin gara keessa nama baasuuf waan xiqqishuu tanaa jedheetiin waa xiqqoof waa balleessa waa xiqqootu waa guddisa jechuudha. Sini gade kanaaf haati eebbuu wallaahi hedduu garaana nyaattullee namoonni viidiyoo kiyya kana agartan haadha eebbuu namni gargaaruu barbaaddan wallaahi gargaaraa jechuudha. Nama miskiinaa nama dhugaa nama gargaaramuu qabdu keessa namoonni gara yuutuubii kanarratti otoo hin taane karaan irratti nama argu karaa tiktookiitii garasiin nama hordofaa garasiin nama argaa garasiin rakkoo nama hubataa irra guddinni feemasoota dhiisatiyyuu namoonni namtu kunninuyyuu akkanumaan karaa deemu garameensi arga tiktook irrattis arga tiktook irratti malee yuutuubiin akka duraanii miti jechuu gadi bu'aadha. Daawwataan hundan jiru gara jiru amma namni wal dorgommii feesbuuk fi tiktook irra jira jechuudha. Kana malee haadha eebbuu yoo na dhaggeeffatu taate viidiyoo kana yoo dhaggeeffatu taate irratti ka dubbattu irrattis namni kasi kaasuu danda'u gama tiktookiitiin deemi rakkoosa kan qabu maali maal rakkoo qaba yoo gaafatte mata kan rakkoon qabu jechuudha. Kun waan nama qunnamu eenyumaayyuu nama waan qunnamuu danda'u
waan bor nurra ga'uu danda'u waan bor isarra sanirra ga'uu danda'u jechuudha. Isuma dhugaatii jechuudha. Inshallah rabbiin rizqii sii banee rabbiin ilmoota isaanillee sii fayyisee rabbii yaadda kan hunda rabbiin sirra lafa akka siitan hara si habaafachiisu wallaa erga gaafsi bara dheetanii koomantiin barreessu viidiyoo ati gadhii turatti eebbaa yaadadha jechuudha. Eebbaan nama wallaahi hin danda'a rabbiin jechuudha. Maaliif wanni hunduu guyyaa yeroo eeggatti jechuudha. Ni furallee ni fiikallee rabbiin jechuudha. Maaliif mucaan kunillee fayyaa taati rabbiin sis gammachiise nus hordoftoota kee gammachiisuu danda'a. Hin beekamu ati abdii rabbii keetirraan kutin yeroo hundumaa amantama keetiin kadhadhu siin jedha. Viidiyoo keessanitti dheeressee jira. Hamma viidiyoo biraatti walitti deemnu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.